Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota as guutuubii akkam jirtu nagaa keessanii ani galata waaqayyoo nagaa kan koo hin jira. Mee akkam jirtu akkam turtanii warroon viidiyoo kiyya hordoftan biyya keessallee biyya alaallee teessanii akkam jirtu nagaa keessanii jaalallii fi kabajni bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha. Video kana akkuma jalqabdaniin subscribe godha, like godha, share godha ton namoota ilaallatuun bira akkanaa geessan sinan gaafadha jechuudha obsaan. Mee haras immoo waamuma obsaa irratti dubbanna. Ijoolleen baay'ee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e du'a boonirraa wal qabatee manfasii du'aatu miidiyaa kanarratti ergame natti fakkaata. Sababni isaa karaa FB karaa TikTok video boonii jalatti anillee akkana nuuf godha, anillee abdii hin qabu, anillee bakka hunduu kan du'a hawwu, hunduu kan fudhuu barbaadu, hunduu kan jireenya hin barbaadu. Maal taataniiti maatii waaqayyoo? Harri boruu hin ta'u, borus har'a hin ta'u, kaleessi har'a hin ta'u, harri kaleessa hin ta'u. Kanaafuyyuu warreen yaada akkanaa qabdan kun dhugaa dubbachuuf yoo ta'e karaa amantaa hundaatiyyuu cubbuu guddaadhaan balleessu. Nafsee waaqayyo uume ati harka keetiin balleessu jechuun cubbuun kana caale lafa kanarra hin jiru jechuudha. Amantaa ortodoksiis ta'e amantaan biroos kana hin barsiisan jedhee yaadu. Amantuma kamittuu namni of ajjeesuun gaariidhaan jedhu jira dhee yaadu. Ani immoo amman amantaa koo beeku amantaan ortodoksii waa'ee kanaa baay'ee akka cubbuu ta'e nu barsiisu jechuudha abbaatonni. Kanaafiyyuu abdii kutattanii of fudhuu jechuun lubbuu keessan irratti murteessuu jechuun dhugaa dubbachuuf yoo ta'e cubbuun kana caalu lafa kanarra hin jiru jechuudha. Waan barbaaddan ta'a. Sagaagaluu dandeessan, hattuu ta'uu dandeessan. Sobuu dandeessan, gubboo nyaachuu dandeessan, bicha waa baay'ee gochuu dandeessan. Nisaa galtan. Erga duutan yoo maal gootamme? Sini galee kanaafiyyuu waaqa wajjin walitti araaramullee wanta hin danda'amne jechuudha kun. Murtoo badaadha jechuudha. Murtoo namni ofirratti murteessuu hin qabne jechuudha. Bakka abdii kutuu dhiisame. Fiqiranyaanis jaalalleenis sinaa kaadu, abbaan manaatis sinaa kaadu, qabeenya keessanis haa dhabdan, qabeenya keessaniinis sinaa kaadan. Waanuma fedhe haa ta'u. Isa hunduma waaqayyoo irratti gataatoon jiraadha baqa. Reeffama sagaleen kiyya adda cite. Innaa abdii kutuu hin qabnu jechuudha ijoollee waaqayyoo bakka abdii wanti nu gochisiisu hin jiru jechuudha. Biyaans haadha hoo qabaattan haadha keessaniif jiraadha. Booniin kun amma haati ishee abbaa malee akka isheen guddiste kana dura miidiyaa irratti akka isheen dubbatte beektan. Haati ishee sun har'a maal taati? Abbaa malee ishee guddistee gaafa ishee dhabdu maal taati mee? Kanaafuu namaafillee yaaduun dirqama jechuudha. Seenaa wayiitiin dubbisee namichi hindiidha obboleettii isaa wajjin jiraatadha. Amma obboleettii isaa wajjin jiraatanii obboleettiin isaa kun qabeenya qabdi. Obboleettiin isaa kun kaatee boqatte. Gaafa kaatee boqattu dhaala obboleettii kana fudhachuu barbaada. Birrii Itoophiyaatti gara birrii 400,000 baankiirraa qabdu obboleettiin isaa jechuudha. Achi misikirri waraqatii fidedhaniini akka duute marragaagacaa fidedhanii maal jedhan baay'eeraa kan namtichi baay'eeraa kan abdiin kun inni jechuudha. Numa deddeebi'u dhaala obboleettii akka isa ga'u kan akka inni fudhachuu qabu waan beekuuf warri baankii immoo hin deddeebisu birrii obboleettii san kennuu fidedhanii deddeebisu maal godhe basta macarrashaa. Boolla obboleettiin isaa ta'uu allamte san qofforee lafee obboleettii isaa baatee kiiloomeetira 300 karaa fagaatu deeme mana baankii sammuu duratti zaraggafe kennuuti
ragaan kana caalu hin jiru jedheen. Achi qaamni seeratis akka namtichi kun birrii obboleettii isaa kana dhaalu isa gargaaran jechuudha. Yeroo tokko wanta hin danda'amne jedhu jireenya keenya keessatti dhufuu danda'a. Wanta nu raaku, wanta nu miidhu, wanta nu bakka sammuu keenya ol wanta nutti ulfaatu nutti dhufuu danda'a. Waanuma fe'ee haa ta'u murtoo du'aa ofirratti fudhatina. Murtoo biraa laala. Dubbii jala dheessu bara. Bakka dhiisa waaqayyo galateeffadhaa waan qabdan. Amma namoonni tokko maaliif akka dhibbatu ana kanatti dhaga'amutti warra miidiyaa kana laalletti dhibbanna. Wanta daariin isaanii akkatti dastanyaa ta'e naamina keenya immoo gaafa of duubatti ilaallu ciqiidha wal nyaachuudha maal jechuudha. Isaanis bar dastanyaa miti warri miidiyaa irra bu'u birrii argachuudhaaf mana kiraa kaffalachuudhaaf as taf jedhu malee itti tolee miti. Dastanyaa ta'anii miti gammadoota ta'anii miti. Duubni isaanii addaan baanguraandii isaanii odoo dubbisne waan biraati. Kana hubachuu qabdan jireenya keessan jireenya nama biraa wajjin madaaltanii sammuu keessan jeequun qabdan bakka. Waan waaqayyo isinii kenne waaqayyo galateeffadhaa. Ameen tamasgeen jedhaa bula. Bakka. Qoonqoo waaqayyo uume agabushiin bulchu waan baay'eetti hin dhibbatina lafa kanarra waggaa kuma hin jiraannu. Bakka. Oo jiraanne waggaa 100 miti waggaa 100 namni jiraatu hin jiru dhaloonni ammaa jechuudha. Kanaafuyyuu waggaa 100 keessa immoo silaa amma qixxee dhoofnerra waggaan 30 waggaan 40 waggaan 28 waggaan 20 bicha kana keessarra. Namni umurii gabaabaa kanatti maaliif dhibbataa? Dirqama namni biraa makiinaa qabaate makiinaa qabaachuun qaban. Bakka waan inni naan jedhe jiree iree kiyya isaan bula malee waan nama laalee sammuu kiyya of dubbisu ani maafan nama sanii gadi ta'e jedhee abdii kutuu anis nan hojjedha akkuma nama akka nama kanaa maana darbuu didedanii abdii kutuun goonguma hin ta'u. Kanaafuyyuu wantoota kanarra of eeggannoo godhaa. Sinan jaaladha sinan kabaja. Viidiyoo kanaan gadhumaatti ilaala. Sabskiraabii naa godhaa, sheerii naa godhaa. Dhimma laallatuuf sheerii godhaa nagaan tura.